بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة تكينيا كوني هبنو واي سحري كتا لما فات كربي كتا لما فاكنا ولد نتيبس الحمد لله رب العالمين إذا دعوة تكينيا برنطا الراكنا كي تتهمو واي سحري بلنا ناسود عبدنا إن شاء الله kanaaf sihrii namni godhu shayxaanaan walitti dhiyaata. Namni sihrii godhu tokkolleen ka shayxaanaa walitti hin saayiboofne hin jiru. Rawhaanii jedhanii maal jedhanii maqaa jinnii hundanii bebbeekan jechuudha. Kanaaf nama gariirraa kan sihriin hin jiru, shayxaanni hin jiru, jinniin hin jirtu warra jedhu jira jechuudha. Jinniin hin jiru warra jedhu jira jechuudha. Kanaaf adillaan hedduudha jechuudha. Quraanaa fi hadiisarraa adillaan yookaan immoo ragaan hedduutu jira jechuudha. Suuraa Ahqaaf ayata 29 irrattis وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن خجو jechuudha. Ammallee ammaasisi yaa معشر الجن والإنس كربين jedhe yaa jammaata jinnii fi namaa karabbiin jedhe suuraa Rahmaanii keessatti jechuudha. Karabbiin haasawa jechuudha. Kunis ragaan qur'aana keessa hedduudha. Waa'ee jinniin dhufanii ergamaadhaa sagachiisu qur'aana dhaggeeffatanii dhaqanii walitti himnaan rabbiin beeksisa itti godhe kun hundi jinniin jiraachuu irratti ragaadha jechuudha. Jinniin kuni islaamas qabdi kiristaanas qabdi jechuudha. Akkuma namni amantaa qabu kana jallaanis ni jira, qajeelaanis ni jira. Sana rabbiin illee nu himee jira. Jarris immoo ofirratti ragaa ba'anii rabbiin nu himee jira jechuudha. Jinniin jechuudha akkuma namni islaamaa kiristaana ta'u akkasuma jannata illee ni seentii ibidda illee ni seentii irraa jechuudha. Kan rabbitti amante jannata kan immoo rabbitti kafarte immoo ibidda seentii. Kanaaf jinniin jiraachuu irratti ragaan hedduudha jechuudha. Quraana irraa gisee akka jennu hadiisa irraa illee ragaan ni jira jechuudha. Hadiisa Abdallaa ilma Mas'uud keessatti gaaf tokko ergamaa rabbii barbaannee dhabnee je halkan tokko rifannee aduwwiitu nurraa hajjeesee nurraa qabe moo jennee akkasitti laga keessa ni barbaannee je bar laga keessa karaalee tabba keessa ni barbaannee duuba aduwwiitu nurraa dhossee nurraa ukkaamsee fuudhee deeme haga jennu tokkotti akkasitti fabitnaa bisharri laylatiin jedhe bar haaya hamtuu halkanii keessa bullee haala jireenyi irratti hammaattee bullee dhabnee je akkasii ganama gisee isaan bariifatan izhu ajaa'in akkasii ergaan rabbiin dhufee gisee dhufumee oduu ajaa'ibaatii mee dhaggeeffadha waa'ee jinniin jiraachuu irratti jechuudha. Akkasii wayita ergamaan rabbii dhufu sallallahu alayhi wa sallama yaa ergamaa rabbii barbaannee si dhabnee waan takka barbaannee si dhabnee maal jedhanii gaafatanii duuba akkasii faqaala آتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن جي يا ما جني تكنا يا مي جماعة جني برا ميتين جد قرآن قرأت ذاتهم بولي أكثت جني قرآن قرأت ذات بولي جي أكو ملمنا ما قرآن قرأوا كنا جني لين قرأت بيتي أمانتي قرآن قرأت اتفاجدمتو نجرتي جرى يجورا كناف جنين جراچو irratti ragaa nuuf tahaa jechuudha. Kun egaa ragaaleen akkanaa hedduutu jira. Ammaasis egaa kabajamtoota keenya ammaasis jinniin jiraachuu irratti gaaf tokko jinniin kun ergamaa rabbii ni gaafatan jechuudha. Nyaata ni gaafannaan akkasitti rabbiin kadhateef jechuudha. Lafee nuti amma nyaannee itti xumurree lafa buufnee gannu kana rabbiin shayxaanaaf itti magarseeti foon itti deebisee itti nyaatan jechuudha. Akkasitti duuba isinii itti fixaati lafa buusaa akka jiru ergamaa rabbii nu dhaamanii jiran jechuudha sallallahu alayhi wa sallama. Ammaasis immoo faltii yookaan immoo faandoo horii kana jechuudha. Lafeelee kana nyaata isaaniiti je falaa tastanjuu bihimaa fa'innahumaa xa'aamu ikhwaanikum isaan lamaaniin istinjaan baafatinaa yoo dhakaa taate malee lafeenii fi faltiin horii kun yookaan faandoon siidhaa jechuudha. Nyaata obboleeyyan keessaniitii jedhe jinniidha jechuudha. Isaan obboleeyyan keenya jechuudha amantaa keessatti diin keessatti namni obboleeyyan ka jedhamu yoo amantaa keessatti ta'e malee yoo amantaan gargar ta'e obboleessa hin jedhamu yoo obboleessa dhalootaa hin taane obboleessa
haadhaaf abbaa yoo hin taane obboleessa namaaf hin ta'u namni jechuudha. Kanaaf kun hadiisni kun hadiisa muslimii jechuudha duuba. Kanaaf jinniin jiraachuu irratti ragaadha jechuudha. Shayxaanni kun illee mee hattaa sihrii gizee jedhamu akka fedhe gochuu danda'a jechuudha eeyyama rabbiitiin. فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم صلى الله عليه وسلم قال ربي أكنجي شيطان ديغا إلمنا ما كان كيساني يا ديغا إيغا كان كيسا يا جيدوبا بكني هنكتو إنجرو بكفي دقودا دها جيتشودا كناف إيغا واي جني لا برني بودا إيغا ناغرا كان اتياتشفينو لا بديم جيتشودا حديث عائشة خيست إرقما ربي الراوديستين جتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجما ربي نجد جت خلقت الملائكة ملائكة نؤمني من نور يجود إفار ربي نومي بر أولا إفار رأوم ربي ملائكة وخلق الجان جنين أبان شيطانا في جنية أبوان ثاني دور أكا ملائكة نور أممتي أكا سما جنين جانين أبان ثاني مو مال راوم هم ماري جم من نار balbala yookaan balalli ibiddaarraa rabbiin uume jechuudha ni uumamte balbala ibiddaarraa wakhuliqa aadamu mimmaa wusifa lakum aadamiin immoo waan isinii dubbatamerraa uumame wahuwa almaa'u watturaabu bishaanii biyyee yookaan dhoqqeerraa rabbiin uume akkuma aadamiin aadam jedhametti abbaan isaanii immoo jaanni jedhama jechuudha. Kanaaf awwala ibiddarraa uume kanaaf akkasitti ammaatee inni ibliisiin jechuudha. عليه لعين الله أبارس ربي إسرها جراتو كناف وما ثاني اللي بر حديثة كنا أحمدي في مسلم كيسا لا لدو أتجرتا كناف حديثني صحيحة جتور كناف شيطاني وهندرتي وكلا مجرى جتورا إن السهري ودولين شيطان أب سجودي بوه شيطان أب قلي أكو مغانا دبتشو دابتينيو shayxaanni isa gargaareeti waan kana naa godhi gizee jedhee sihirii irratti wakkalamee akka namichitti barreessisan godha jechuudha duuba shayxaanaan deemti dhaqeetii irra taa'ee eega jechuudha sihirii kana. Kanaaf sihirii kana taa'eetii eegaa lakkuma namni bareen bootaa jijjiira shayxaanni kun jechuudha. Kanaaf waan fedhe shayxaanni danda'aadha rabbiin dandeettii kenneefii jira jechuudha hin mul'atu waan ofirraa eeganuu miti wanni ofirraa ittiin eegan yoo maqaa rabbiitiin taate malee hin jiru jechuudha. Kanaaf waan fedhe irratti danda'a aduwwii keenya inni ammalleen shayxaanni aduwwii keenya hadiisa Abi Hurayraan gabaase keessatti qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallama ergaa rabbiin ije maa min mawluudin ijoollee dhalatturraa hin taane yuuladu ka dhalatu jechuudha daa'ima reef dhalattu laal badii kan hin qabne kana reef dhalattu illaa nakhazahu shayxaanu فيستحل صارخا من نحسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه شيطاني قبان تمتاجر بر قباني قراكيسة تمتي أكست دائمني نئي جزي قدبوي مي دائما كمين ولوتات أول جزي قراكيسة قدبوي نئي ميرا جفتا إيا للبيتي أكست نمي مقاد آبتي رجفتو دلت جان يوكاو مو ديس جان يتشولا shayxaanni ilmoo kamuu yoo taate garaa keessatti malee hin taane asirratti immoo waa walii dhaamnu jira jechuudha. Hadiisa kana immoo Bukaarii fi Musliim banadha laalladha. Kanaaf asirratti wanni walii dhaamnu maqaa rabbii itti qara'uudha qabna jechuudha. A'uudhu billaahi minash shayxaanir rajiim jenna gizee daa'imni dhalatee rabbitti maganfatuu qabna jechuudha. Kanaaf gaafa Maryamaan jechuudha gaafa Ciisaa deessuu maal gooti inni u'idhuhu min ash-shayxaani jetti shayxaana irraa yaa rabbi sitti maganfadhe jettee rabbitti maganfattee shayxaanni giddoo keessaan qubaan tuquudha jedhee fiigaa oggaa inni dhufu akkasumatti isiin rabbitti maganfannaan osoo isa hin tunne nabiyyallaahi Ciisaa osoo hin tunne girdoo tuqee deebi'ee jedhan. Kanaaf shayxaanni isa jallisuu hin danda'u Ciisaa ilma Maryamaadha. Kulli ilma namaa shayxaanni yoo jallisellee Ciisaa jallisuu hin danda'u. Tikfamaadha maqaa rabbiitiin tikfamee akkasumallee aatisaallee akkasuma gaafa dura itti qara'amee jechuudha irraa maganfatameefii jira jechuudha. Kanaaf isaan lamaan keessaa baafnee illaa Ciisaa malee hundi isaanii shayxaanni tuqee jira jechuudha. Kanaaf wanni walii dhaamnu gizee daa'imni dhalachuudha deemu
maqaa rabbii itti qara'uu qabna waan sheexana ariyatu hundaan ariyachuu qabna a'uudhu billaahi minash shayxaanir rajiim jechuu qabna jechuudha akka maryamaan jette jechuudha duuba kana walii dhaamuudha qabna kanatti fayyadamuudha qabna sheexanaaf kanaaf sheexaanni waa hunda keessatti sharriidha aduwwii keenya rabbitti maganfatuudha qabna sihirirraa eegamuu yoo barbaanne zikrii ergamaan karaa godhe zakkaruu qabna mana keenyatti suuraa baqaraallee qara'uu qabna wantoota adda addaatiin fayyadamuudha qabna jechuudha hattaa zaahira dhiisaatii manamaa keessaa nutti ni dhufa jechuudha hadiisaa fi qataadaan gabaase keessatti ergaan rabbi sallallahu alayhi wasallam maal jedhe arru'ya saalihatu min allahi walxulmu min ashayxaani jeebar manaamni gaariin kan nama gammachiiftu rabbirraa beeka rabbirraa walxulumu bursusni yookaan immoo waswaasni shayxaanarraa فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثة منامن تاني كان شيطانات نبوا غرتان ونفع لجروبا كان الجماعة ندامن يجرو فلينفث أتطفو تفاتي أنتفان كمنه تويده هاتطفو منامن تاني جزء كأي دمك رفتي أرجع وأنا رفتي سو جزء أرجع أتطفو بتاعات مالف ثلاثة مرات دي أتطفو وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره كناف مرة سدي بتات تطفي إيجانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هاجرو كناف وسواسني شيطانات وان تكايسين قوتو هندن ديسو جزي أكاسو جتن شيطاني وان تكايسين قوتو هندن دو مكا ربيتين دودا أبتن وان تيب رساس ربين سنيكن نتقفا أبتن وان تيب يتشودا كنافو منامسا وما سنين قوتو وما تكايسين قوتو هندن ديسو kanaaf shayxaanni karaa hundaan baala garaa keenya ofirraa eeguu qabna maqaa rabbii lakkisuu hin qabnu zikrii lakkisuu hin qabnu jechuudha kanaafu hadiisni kun Bukhaarii fi Muslim keessa jira jechuudha hadiisni sahiha kanaaf wanni amma dubbanne hundi shayxaanii ni jirti shayxaanii waan feetellee nama miidhuu illee ni dandeessi yoo maqaa rabbiitti qaraatan malee nama miidhuu ni dandeessi gizee amoommatu tokkoon keessan illee afaan isaa haa qabu jedha rabbi alayhi salaatu wassalaam kanaaf jinniin ni jirti jechuudha shayxaanii ni jirti jechuudha kanaaf sihiriinis immoo ni jira rabbiin suuraa baqaraa keessatti wattabacuu maa tatlu shayaaxiinu calaa mulki suleymaan jedhe bar zamana nabiyyallaahi suleymaanii waan shayxaanni qaraaf jala deeman uummanni yahudaa jedhe duuba wamaa kafara suleymaanu suleymaaniin kafarree walaakinna shayaaxiina kafaruu shayxaanini kafranii yucallimuuna annaasa sihra sihirii biyya barsiisanii gaafa sana sihiriin argame shayxaanni gaafa sana ummata barsiisee zamana nabiyyallaahi suleymaan sihiriin babal'atee argame kanaaf shayxaanni gaafa sana biyya barsiisee namni sihirii kana barate ka barsiisellee ni kafra suuraa kanan nu hima aayata kanan nu hima aayata 200 banadhaa ilaalaa ka baratee fi ka barsiisellee ni kafra aayata 200 بنتني لالو دندسني أكسما قال موسى تقولون للحق لما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون والسحر يقولوا هم ملك على رب الله قرآن كذتي والسحر يقولون هم ملك عني جدي سورة يونس آيات ترباتني تربرتي ربي نهم يجودا كن انديو سحر جراتشو الرتي نور قادا أما في آية براكة فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل آية جدو كان مالس آية توان هدوت يجودا كناف سحر جراتشو رتراغادا رب متنوهم يجودا دواء سال ربي نوبوس جرا ربي إبيت كله همبومني دواء والجنبوس مالي نما اتفاقي دم ربنا هاقودو غنا دبتشو دافتين يجودا kanaafi gaafa ergamaan dhukkufatu gaafa jarri sihiriitti godhan ganaa bal'inaan dubbachuudhaaf teenya gaafa yahudaan sihiriitti gootu san ergamaadha aayanni sadiin bu'ee suuraa ikhlaasii fi suuraa naasii jechuudha gara sihirii daa'ummaa sihiriitti osoo hin darbin duratti xarafarraa hin dubbadhaa yookaan qacceerraa hin dubbadhaa ganaa bal'inaan dubbachuudhaaf teenya jechuudha kanaaf gaafa sana suuraan sadan kun bu'ee fi ergamaan akkasiif fayyee jechuudha wamiin sharri naffaasaati fil cuqati أكثر سورة فلكين بوسي سورة ناسي سورة إخلاصي ومن شر النفاثات في العقد يتشم ما يتشو ومن شر النفاثات شر وكاومو همتو يسي وعافوفتو راين ستي مقام فدا يا رب يتشو يسي وعافوفتو في العقد ينام قدوم فاكرت ورسهري قدو وقدوم فني أتبو يموني أفوفني بل تتفني وقدوم فني كاني أفوفن سهري أكني قدن كراكن عن السهري قدشوني دنديز آيات كنا اتقرانا سورة كنا اتقرانا
kanaaf kunilleen dawummaadhaaf bu'ee sihiriin jiraachuudhaaf rabbiin akkasitti dawaa gadi buusee fi dhukkuba buusee rabbiin dawaa duuka buuse. Yahudoonni walii galanii ergama rabbiitti sihirii godhanii abaarsi rabbii isaan irratti haa jiraatu. Ergama rabbiitti akka Aishaan himtetti ergama rabbiitti sihirii godhanii jechuudha. Sahara Rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam gurbaan tokko gaaf tokko ergama rabbiitti sihirii godhe jedhan. Gurbaa banii Zureyq jedhamu ilmaan Zureyqii irraa inni. Yuqaalu lahu maqaan isaa immoo Labiid bin Acsham jedhama. Labiid ilma Acsham jedhama. Yahudonni waa kennanii maallaqa guddaa wayii kennanii sihirii itti godhii jedhan. Akkasii sihirii itti goonaanii ergamaan wanni ergamaan hin goone waan godhe itti fakkaata. Wanni inni immoo hin goone waan inni godhe immoo waan inni hin goone wanni inni hin goone waan godhe itti fakkaata wal makatee jechuudha. Akkasii duuba dhukkubfatee Jibriilii fi Miikaa'eliin itti dhufanii akkasitti inni tokko mataa bira taa'ee inni tokko miila ergamaa bira taa'ee gurbaan kun maal ta'ee jedhanii gizee gaafatan maal jedheen maa waja'u rajuli maal ta'ee gurbaan Muhammad jedhamu kun jedhaniin sallallahu alaihi wasallama. Miikaa'eliin gaafata faqaala maxbuubun xibbii itti godhanii yookaan sihirii itti godhanii jedheen eenyu ka sihirii itti godhe jennaan qaala Labiid bin Acsham ka jedhamu jedhan rabbiif beeksise bar akkasi gaafatan ergamaatti mushudhee inni itti mataa isaa filatu keessaa mataa isaa funaananii daraara timraa kormaa fuudhanii akkasi duuba sihirii itti godhanii lilmeedhaan footoo isaa waraananii akkasi sihirii itti godhanii bakka 11 waraanan jechuudha. Bakka 11 gizee waraananii itti godhan suuraa 3 ogguunni itti qara'u akkasitti ergamaarraa hiikkatte bi'iznillah. Suuraa 3 kanallee hifzii godhachuu harfii eeggannee hifzii godhachuudha qabnaa jechuudha. Akkasi biirii wayii keessa geessanii buusanii sihirii sana biirii keessa buusanii ergamaan akkasitti dhukkubfatee rabbiin dawaa gadi buuseef jechuudha. Isaan akka isaaniitiin akka inni du'uutti itti godhanii bar akka ergamaan du'ee lafarraa baduutti itti godhanii akkasi rabbiin dawaa buuseefi aduwwiin namaa ka jinniin hunteessu ka sheexanaan hunteessu dawaa itti barbaaddachuu qabna bi'iznillah. Akkasitti suuraa Ikhlaasii, suuraa Falaqii, suuraa Naasii itti qara'eeti marraa takka gizee itti qara'u akkasumatti irraa hiikkatte jechuudha maasha Allah. Nutillee irraa waan ergamaan fayyadameen fayyadamuudha qabna jechuudha. Hadiisa kana yoo baruu barbaaddan hadiisa Bukhaarii fi Muslim keessaa argattanii jechuudha duuba. Egaa darsiin har'a qabnu asumarratti goolabamee saffaa 33 irratti dhaabne jechuudha duuba. Kanaaf bal'inaan ammaasis itti deebinaa kutaa 3ffaatiin rabbi nu haa ga'u kun kutaa 2ffaadha. Viidiyoo kana sheer nu godhaa isiniin jennaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.